Saafii kabajamtoota maatiiwwan chanaal Abdii Smart kan taatan hunduma keessanuu egaa irra akkuma baratame viidiyoo biraatiin deebi'ee jira. Viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhamu waa'ee WhatsApp irratti gaaffii keessan irratti hundaa'e jechuudha. Tokkoffaa akkuma gaaffii keessanitti WhatsAppiin kiyya miseejii akkuma agartan kana jechuudha ollaaf hin baasu. Fakkeenyaaf yeroo namni ergaa adda addaa sii barreessu dugda duuba isaa irratti hin garsiisu jechuudha. Yoo keessa seeni malee eenyutu akkana barreesse eenyu akka ergaa na ergi arguu hin danda'u. Hanga keessa seenii WhatsAppii keessa ilaalutti kan jedhu tokko. Lammaffaa irratti ammoo kan isin garsiisu namni WhatsAppii fayyadamu kam waan kana sirreessuu qaba. Maali barbaachisummaa waan kanaa? Fakkeenyaaf yoo waan kana sirreessitan fakkeenyaaf isin amma WhatsAppii banachuu dandeessan. WhatsAppii banattanii jettan lakkoofsa san gatuu dandeessan. Lakkoofsa WhatsAppiin banattan san jechuudha. So lakkoofsa erga gattanii yoo namni biroo lakkoofsa san fudhate WhatsAppii biraa ittiin banachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu jechuudha lakkoofsa keessan jalqaba bitattanii WhatsAppiidhaan yoo banattan yoo waan kana sirreeffattan lamuu abbaan fedhe fuudhee yoo WhatsAppiidhaan banate WhatsAppiidhaan hin banamu jechuudha. Kan akkamitti gochuu dandeessan kan jedhu isin garsiisa. Barbaachisummaa waan kana yeroo takka sirreeffannaan abbaan fedhe lakkoofsa bilbila keessanii fuudhee yoo WhatsAppiin banate banuu hin danda'u jechuudha. Kun baay'ee barbaachisaa bilbila keessan haakeroota hattuu adda addaa irraa eeguuf jechuudha. Walumaa galatti akkasuma WhatsAppii keessanis seekuriitii itti gootan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo namatti kennitan namni banee seenuu hin danda'u jechuudha yoo isin waan kana sirreessitan. Akkamitti kan jedhu lachanuu tartiibaan isin agarsiisa. Obboleewwan reefuu as dhuftan chaanala kiyyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuudhaan akkasuma viidiyoo tan laayik gochuudhaan maatii ta'aa isin jedha. Hayyee jalqaba kan isin agarsiisu rakkoo WhatsAppii notifiikeeshinii yookaan bifa beeksisaatiin yoo namni ergaa sii barreessu hin dhufne jechuudha. Hanga keessa seentu malee kan jedhu gaaffii keessan irratti hundaa'e isaan isiniif deebisa jechuudha. Jalqaba irratti kana gochuu fi karaa lamaan sirreeffattan tokko seeraa seetingii fi karaa WhatsAppiidhaan jalqaba akka seetingii ilaalla. Seetingii keessan bilbila gubbaa irraa gad harkistanii iddoo seetingii san filattanii iddoo seetingii filattan ammas harkisuudhaan aappii kan jedhu kana filattanii appilikeeshinii barbaadna jechuudha. WhatsApp kan jedhu as keessaa toora kanneen irraa barbaadan appilikeeshinii kaawwan bira jira yookaan toora appilikeeshinii kaawwan irra jira. Kun amma WhatsApp kan jedhu kana irratti al takkaaf gattuutan jechuudha. Erga al takkaaf gattuutanii akka ol harkistanii iddoo notifiikeeshin jettuun al takkaaf gattuutan. Fakkeenyaaf keessanii yoo akkanatti jiraate notifiikeeshinii beeksifni tokko isiniif hin dhufu isin keessa seentanii hanga WhatsApp keessa seentanii ergaa namni sii barreessan agartanii yoo inni cufaa jiraate akkanatti bantanii kun hundi banaa jiraachuu isaa akkanatti haala kanaan mirkaneeffattanii keessaa baatan jechuudha. Erga keessaa baatanii amma WhatsApp keessan irra dhuftanii WhatsApp irra dhuftaniiti koornaa harka mirgaa irraan tuqaa sadiin tuqxanii amma ergasii seetingii filattan. Erga seetingii filattanii ammas notifiikeeshin kan jedhu kan inni filattanii erga notifiikeeshin kana filattanii yoo fakkeenyaaf inni kunniin akkana jiraate hunda isaa banaa hunda isaa jechuudha. Kanneen hunda yoo akkanatti bantanii jettan kalaas uummateera jechuudha. Kana booda wanti WhatsAppiin keessan notifiikeeshin yookaan beeksisa hin finneef hin jiru jechuudha. Kun kanaan deebi'ee jedhee yaada yaala mirkaneeffadha. Lammaffaa irra argamu seekuriitii WhatsAppii keetii jechuudha. Akka namni kamuu fakkeenyaaf bilbila kee yoo gattes WhatsAppiidhaan banachuu hin dandeenye. WhatsAppii akkamitti akka gochuu dandeettan isin agarsiisa. Wanti kun baay'ee barbaachisaadha. Garuu isinis waan kana takka yoo raawwattan dirqama dagachuun qabdan jechuudha. Koodiidha waan ta'eef WhatsAppii keessan irra koottaa tuqaa sadiin tana tuqaa ergasii seetingii filadhaa. Ergasii akkaawunti kan jedhu filadhaa. Ergasii sadaffaadha kan jirtu steepii veriifikeeshin tana filadhaa. Ergasii enable godhaa karaa jalaatti ammas koodii dhuunfaa keessanii itti galchitan kama barbaadan fakkeenyaaf namatti galchuu dijiitii itti isa mardeetan itti galchitan. Yoo imeela qabaattan yaani imeela itti galfattan yoo hin qabaatan skip jettanii dabartan. Okay jettanii dan gootan. Yoo fakkeenyaaf jijjiiruu barbaaddanis change pin iddoo jettan kan tuqxanii jirtanii yookaanis yoo balleessuu barbaaddanis idduma aksanaa dhoftanii dhooftan jechuudha.
fakkeenyaaf WhatsApp seenaa laalu keessaa bahee seenaa laalu kuno tokko amma piinii reefu wanti galchisan na gaafata jechuudha. Tokko kana boodallee namni fedhe bilbila keessan yookaas lakkoofsa bilbila keessan fuudhee WhatsAppidhaan banate hanga inni piinii kanatti galchutti hin banamu jechuudha. Akkasumas isinillee yoo piinii kana dagattan hanga piinii kanatti guuttanitti WhatsAppiin keessan isiniif hin banamu jechuudha. Yoo fakkeenyaaf piinii kana irraanfattan kun akkuma gartan piinii malee gannan naqu jechuudha. Akkuma paaswordii jechuudha. Kun barbaachisummaa isaa kana lammaffaa isaa irra caalaa murteessaan namni lakkoofsa keessan fudhatee iddoo barbaade fuudhee WhatsApp mataa isaatiin banachuu hin danda'u. Haakillee gochuu hin danda'u jechuudha. Attaan haakillee gochuu hin danda'u. Akkaataa fakkeenyaaf WhatsApp namatti haaka ta'uu ni jiraami karaa lamaan. Tokko fakkeenyaaf karaa miseejii ergaatiin tokko immoo lakkoofsa bilbila kee WhatsApp kee fudhanii kan ofii irratti fiduudhaan jechuudha. Karaa lamaan WhatsApp nama hatama. Karaa lachanuu haa ta'uu hin danda'u namni kun. Inni WhatsApp saniin haa ta'u koodii kana dirqamatti galchedhaani koodii kana isin namatti himuu qabdanii dagachuullee hin qabdanii jechuudha. Dirqama akka lubbuutti kaa'achuu qabdanii akkasii isin jedha. Barumsi kun yoo isinitti tole viidiyoo tana laayik godhaa, yoo isin hin galle gaafadhaa bal'iseetan isin barsiisa. Nagaatti.